macaafa milkiyaas raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkoof lama kan jiru nan dubbisa. Dubbiin Waaqayyoo karaa milkiyaas saba Israa'elitti himee kanarratti fufee jira. Waaqayyoo ani isin nan jaalladhe jedha. Isin garuu attamitti nu jaallattee? Esaawun obboleessa Yaaqoob mitiree jettanii hin gaafattu. Waaqayyo immoo ani ammayyuu Yaaqoobin nan jaalladhe. Ameen. Sagalee Waaqayyoo iddoo nama dubbisee milkiyaas raajicha milkiyaas yoo seenaa macaafa milkiyaas qorattan raajiin milkiyaas yeroo ittiin Waaqayyo karaa isaatiin sagalee kana fiduu sabni Israa'el maal keessa ture kan jedhu kan laaltan yoo ta'e tarii sabni Israa'el haala garagaraa keessa ture. Kun cubbuu keessa ture, kun irra daddarbaa garagaraa keessa ture, akka barbaadanitti yeroo itti jiraachuu shaakalan ture, haala sirrii hin taane keessa turan sabni Israa'el. Kun isaanii sababa biraa faana yeroo itti isaan wal makan yeroo sabni Waaqayyoo Waaqayyoon waaqeffachuurraa daandii isaanii yeroo itti gadhiisan ture. Tarii akka namaatti yoo laalamu tarii isaan dogoggora keessa kufaati keessa waan jiraniif yeroo sana dheekkamsatu isaanitti mala ture yookaan immoo jecha ulfaataatu isaaniif mala ture. Maaliif haala sirrii keessa hin turre waan ta'eef yeroo sana yeroo itti booji'amanii turanii yeroo itti saba biraa faana wal makanii Waaqayyoon illee waaqeffachuun maal gatii qabaa? Akkasitti osoo waaqeffannu haala akkasii keessa jirra yeroo itti jedhan ture. Tarii rakkina isaanii dhiphina isaanii haala isaan keessa jiraniin wal qabatee Waaqayyo tarii akkas godhaa jedhee itti dheekkamee akka nu yaadnutti akka yaada keenyatti jecha ulfaataa yeroo itti isaanitti dubbatamuuf tutureeju. Yeroo kanatti garuu Waaqayyo karaa raajichaa isaatiin akkas jedheen dubbiin Waaqayyoo karaa milkiyaas saba Israa'elitti hime kanarratti fufee jira. Waaqayyo ani isin nan jaalladhe. Ameen. Ameen. Nan jaalladhaa miti. Ganaa gara fuulduraa isinan jaalladhaa miti. Bakka isinan jaalladhe. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kana jechaan waan isaan amma keessa jiran sana laalee miti jechaadha kan isaan jaallate. Waan isaan kaleessa isaan keessa jiran keessa ilaalee miti jechaadha kan isaan jaallate. Bakka nan jaalladhe. Inumaayyuu itti fufee maal jedhaa? Isaan garuu akkamitti nu jaallatte maal jedhanii hin gaafatu ture. Ani amma iyyuu Yaaqoobin nan jaalladhe. Maqaadhaan adda baasee Yaaqoobin nan jaalladhe. Itti fuftanii yoo dubbistan akkaataa ittiin Yaaqoobin jaallate immoo wal bira qabee immoo hin kaasee jecha. Dhuguma Waaqayyo nu jaallateera. Mee Waaqayyo na jaallateedhaame? Waaqayyo na jaallateedhaame? Tarii jecha kana waan baay'ee barreef maalinni Waaqayyo nu jaallateettanii yaaduu dandeessu. Hammam Waaqayyo akka nu jaallate, hammam Waaqayyo jaalala isaa akka nuuf ibse waan sirriitti nuuf gale natti hin fakkaatu. Waaqayyo nu jaallata. Ameen. Inni nu jaallateera. Ameen. Waaqayyo nu jaallata. እግዚአብሔር ይወደናል. Waaqayyo nu jaallateera. Kanaafu ergaanani har'a sidiif qabu Waaqayyo nu jaallateera. Ameen. Ameen. Kan nama dinqummoo haaluma manuu keessa jirru kana keessallee jaalalli isaa ammallee akkasuma hojii keenyaan hin madaalamu, ilaalcha keenyaan hin madaalamu, beekumsa keenyaan hin madaalamu, baay'ina kadhata keenyaan hin madaalamu. Ammallee Waaqayyo nu jaallata. Ammallee
nutti hin jijjiiramu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyo nu jaallata. Waaqayyo si jaallata. Waaqayyo si jaallannaan yeroo kanam fuula Waaqayyo duratti argamteetta. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Anal tokko Waaqayyo yoo gara lafa kana dhufee Kiristoos Yesuus nuuf ergame innis waaqa ta'ee lafa kana dhufuusaa yoo yaadu dhuguma na barbaacha dhuftee taa'ee jedhee yeroo nani gaafadhe qaba. Maaliif nu barbaade? Nuyi maal keenyatu barbaadama? Gaarummaa keenya isa kamtu barbaadama? Amala keenya isa kamtu barbaadama? Garuu nu barbaade. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Nu barbaade immoo saba lafa kanarra jiru hunda keessaa nu fo'ate. Yaaqoob nu godhate. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kun hojii keenyaa miti. Kun waan baay'ee kadhanneef miti. Waan lallabneef miti. Waan nama gaarii taaneef miti. Nu jaallate. Jaalala isaati. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nu jaallata. Garuu nu barbaacha jedhee inumaayyuu anal tokko waa'ee Kiristoos yoon yaadu Kiristoos Yesuus fannoo qaraaniyoorra nuuf fannifamuu caala akkaataan inni nama ta'e gara lafa kana dhufe namaan galu. Erga nama ta'e booda nuuf aarsaa gatii kaffaluun seera Yihuudoota keessa kan jirudha. Akkaataa sanaatiin seera sana raawwachuuf dhufee jennee akkasitti sammuu keenya amansiisuu dandeenya. Waaqa ta'ee osoo jiru ulfinni osoo itti hin hir'atin, kabajni osoo itti hin hir'atin, waan addaa dabalataa isaaf barbaachisu osoo hin jiraatin anaaf si barbaacha garuu foonuma dadhabaa kana uffatee gara lafa kana dhufuunsaa namaan galu. Kanaafidha numaayyuu Phaawulos Efesoon keessatti maal jedhaa? Jaalala Kiristoos ogummaa isaa isa gadi fagoo ta'e, bal'ina isaa, dheerina isaa, gadi fageenya isaa qorattanii akka bira geessaniifidha. Qorannee bira ga'uun nuuf haa ta'u. Sirittuu biraan geenyu yaa'u hamma dandeenyu sana baruun nuuf haa ta'u. Sababni isaas waa'ee jaalala Kiristoos Yesuus hamma dhumaatti beeknee bira ga'uudhaaf isa argachuu qabna waan ta'eef. Erga isa argannee booda tarii waa hunda nuuf galuu danda'a yeroo sana. Ammaaf garuu wanti nuu galu hamma ta'e isaati jechaan. Kiristoos Yesuus si jaallata. Waaqayyo nu jaallata. Tarii haala amma nuyi keessa jiru ilaaluu dandeenya ta'a. Nutti hin tolle ta'uu danda'a. Jireenyi nutti ulfaate ta'uu danda'a. Ba'aa garagaraa qabaachuu dandeenya ta'uu danda'a. Garuu Waaqayyo nu jaallata. Garuu Waaqayyo nu jaallata. Daandii keenyatti sirrii miti ta'uu danda'a. Tarii dogoggora keessaa bahuu dadhabne, humna dhabne ta'uu danda'a. Garuu ammas Waaqayyo si jaallata. Ammas Waaqayyo siif karoora qaba. Ammas Waaqayyo siif kaayyoo qaba. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. እግዚአብሔር ፍቅር ነው የምንለው ለዛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀ ተኤ ኦሶ ጅሩ ዋ ሁንዳ ጎቹ ራወቹ ኡሙ akka barbaade waaqeffannaa fudhachuu osoo isaaf ta'u malu foon uffatee shi'aa uffatu isas immoo kabaja dhabee iddoo itti namni dhalachuu hin malle iddoo fooliin ajaa'u iddoo itti sagaleen horii garagaraatti dhaga'amu sana keessa gadi bu'e. Dhuguma nu barbaade. Ameen. Dhuguma si barbaade. Ameen. Dhuguma si barbaade. Ameen. Tarii amma waan yaada kee qabe waan baay'eetu jiraachuu danda'a. Yaada keenya waan qabe tarii sammuu keenya keessatti kuni naaf hin taane kanatu naafe kun akkas ta'uu qaba waan jennu ajandaa baay'ee qabaachuu dandeenya ta'a. Tarii ajandaan biyya lafaa kun anal tokko yoo naa galu isaafumaa natti hin fakkaatu. Maaliif inni guddaan Waaqayyoo kan barbaadu akka nuyi isa faana jiraannuuf waan ta'eef akkaataan inni nu jaallatee gar lafa kana dhufe akka isaaf hubannu barbaada. Akka nuuf galu barbaada. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulos jecha duratti sana isiniifan kadhadhaa jedhe. Jaalala Kiristoos ogummaa isaa akkamitti akka inni isin jaallate nu jaallate sana akka bartaniif inumaayyuu gara isa fakkaachuutti akka guddattaniif isiniifan kadhadhaa jedhe. Waaqayyo nu jaallata. Ameen. Kiristoos Yesuus nu jaallata. Ameen. Kanaafuu tarii har'a waan
in qabnu inni waan baay'ee jiraachuu danda'a. Kana hin qabu sana hin qabu maal kun inatti hir'ate waan jennu waan baay'ee jiraachuu danda'a. Inni inumaayyuu al tokko cal kan jedhuuf tarii hamma nuyi jaalala isaa hubannutti amma nuyi waaqayyo yaada inni nuuf qabu sana hubannutti callisuu danda'a. Inumaayyuu immoo al tokko yoo yaaddan waaqayyo ilma namaa fedhee aarsaa kana hunda kaffalee dhugaan inni hojjete kun garuu haga waggaa 2000 kunoo waggaa 2000 darbe miti addunyaa kana waliin hin gahamne. Namni hunduun dhageenye jaalala isaa kana namni hin dhageenye jira. Isaaf du'uusaa isaaf nama ta'uusaa namni hin dhageenye sabni hin dhageenye baay'eetu jira. Akka waaqayyo isaaniif jedhee gatii kaffale kan hin dhageenye saba baay'eetu jira. Nuyi garuu dhageenyeerra. Ijoollee isaas taaneerra. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen. waaqayyo nu jaallata አሜን waaqayyo si jaallata አሜን እግዚአብሔር ይወደናል ሰኑሞ ከኑ ጃለተ ኑ ፉአቴት ኑ ይገሩ ዋን ፉአተምኑ ዋን ነሞተ ብራራ አደታኔ ዋን እቲን ጃለተምኑ ዋን ቀብኑፍ ምቲ ከነማ አጃይቡሞ ኤርጉማ መነሳታኔ ኤርጉማሞ waaqayyo nu jaallate ijoollee isaa mucaasa nu godhate boodammo ኤርጉማ መነሳ keessa isa beekne barreenne boodammo inkofnas indogogorras daandirra maqnas waan baay'ee jireenya keessatti dhumama garuu ammas waaqayyo nu jaallata ammas waaqayyo si jaallata waaqayyo na jaallata waaqayyo nu jaallata galanni guddaan waaqayyo faata'u mee waaqayyo na jaallate dhaame waaqayyo na jaallate dhaame al tokko waaqayyo jaalala isaa ibsuudhaaf akka namaatti kanaasa wonatti fakkaata amma bakka kanatti saba isaa amansiisuu barbaada saba isaa faana akkuma aniif isin wal bira haasaa jirru akkasitti haasa'uu barbaada sabni isaa bakka lapheen isaanii cabeera bakka yaanni isaanii biraa sokkeera waaqayyo garuu akka namaatti gadeedhee sababa garagaraa dhiyeesse riizinii dhiyeesse ani bar Esaawu miti ani bar Yaaqoob nan jaalladhe amansiisuudhaaf akka namaatti waaqayyo akka namaatti jaalala isaa nuuf ibsuudhaaf jedhee akka namaatti yoo nu sossobatu galanni guddaan isaaf haa ta'u ameen waaqayyo nu jaallata Kiristoos nu jaallata ameen nu jaallata galanni guddaan waaqayyo haa ta'u biyya lafaa kana kan mo'an Kiristoos Yesuus ilma waaqayyo ta'uusaatti kan amananiidha kanama baay'ee Kiristoos Yesuus ilma waaqayyo ta'uusaatti amanu jechaan Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee osoo jiru foon uffatee nama ta'ee na oolchee jechuudha innaan tokko yoo madaalu nuyi biyya lafaa kana mo'achuu kan dadhabneef hammam Kiristoos Yesuus ilma waaqayyo ta'uusaa amannee jirra wanjedhu sun gaaffii nama keessattu mechan waaqayyo nu gargaaru nuyi ijoollee waaqayyo taane waaqayyo immoo humna isaa nuuf kenne biyya lafaa kana himoon ameen biyya lafaa kana kammoo amantii keenya biyya lafaa kana kammoo gaarummaa keenya yookaan waan keenya waan biraa osoo hin ta'in amantii nuyi Kiristoos Yesuus anaaf dhufe anaaf du'e ana jaallata yeroo baay'ee waaqayyo akka nu jaallatu waan dagannuuf jaalala biraatiin qabamna wantoonni biroo laphee keenyatti guutu jaalalli biyya lafaa jaalalli lafa kana irratti namni hundumtu amma osoo gaafattanii mana bareedaa argachuu qabsiniin jedha gaafadha nama kamiyyuu konkolaataa gaarii oofuun qabeedha haadha manaaf abbaa manaa gaarii argachuun qaba bakka jireenya gaarii jiraachuun qabeedha namni jaalala kanaan hiddameera wantoonni kun gaariidha sirriidha garuu boonasiidha isaan waan dabalataati inni nu uume garuu nu jaallata nuuf jedhee gatii kaffalee nu fakkaatee gara lafa kana dhufee nu oolfatee isa faana barbaraan akka jiraannuuf nu kaadhimmateera galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u
Ameen waaqayyo si jaallata. Ameen waaqayyo ana jaallata. Jaalalli waaqayyo addadha. Haalaan kan hin jijjiiramne, haalaanis kan hin daangeffamne. Waaqayyo si jaallata. Mee waaqayyo na jaallate dhime? Mee sagalee keessan ol kaasaatoo waaqayyo na jaallateeredha. Itti yaadame inni ulfina qabeessa ta'e sun si barbaacha yoo foon uffatee gara lafaa kana dhufee jireenya kee jijjiiruudhaaf isa faana bara baraan akka jiraattuuf waaqummaa isaa sana dhiisee ulfina isaa sana gatee jaalala isaa siif ibsu sana mee itti yaadi. Yoo dhuguma kanaan sirriitti amanne nuyi biyya lafaa kana hin moonameen. Biyya lafaa moo jechaan by the way cubbuu maal qofa moo miti. Biyya lafaa kana keessa yoo jiraannu nuyi rakkina irraa qofa miti moo'icha kan yaaduu qabnu. Yeroo baay'ee yoo kadhannu rakkina wayirraa oollee injifachuudha kan nuyi yaannu miti. Biyya lafaa kanattis nuyi waa hundaan wanti biyya lafaa kanarra jiruutiin tokkoffaa taanee moo'achuu qabnu. Qabeenyaanis yoo ta'e, beekumsaanis yoo ta'e, hojiidhaanis yoo ta'e, nagadaanis yoo ta'e, kallattii itti biyya lafaa kun itti dorgomtuunis waaqayyo waan nu faana jiruuf nutu injifachuu qaba. Inumaayyuu nuyi amantii keenyatu waan nu jalaa xiqqaateef malee kan mo'u kan injifachuu qabu nuyi. Garuu yeroo baay'ee nuyi yoo waa'ee moo'icha biyya lafaa yoo yaannu baay'inaan rakkina irraa ooluu qofatti yaanna. Rakkina irraas nu oolcha, nu injifachiisas. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Ameen waaqayyo nu jaallata. Mee itti yaadame waaqayyo si jaallata. Obboleessa koo tarii kaleessa haala garagaraa keessa turte ta'uu danda'a. Obboleetti koo haalati kaleessa keessa jirte ulfaataa sitti ta'uu danda'a. Haala sana hunda jijjiiruu kan danda'u inni waaqa kana lafa kana samii kana uume inni si jaallata. Inni si jaallata. Inni nu jaallata. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Nuyi biyya lafaa kanarra yoo jiraannu nuyi dadhaboota taanee humna dhabnee akka jiraannu miti. Waaqayyo kan nu fo'ate humna isaatiin garuu biyya lafaa kana injifanne akka jiraannuuf waaqayyotu kana godheedhanii ormoonni nu keessa waaqayyoon akka ilaalanii fi galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nu jaallachuunsa akka nuyi tarii eeyyeni bakka waaqayyo na jaallate inni teenyuuf miti. Jaalala isaaf deebii kennuu qabna. Oolmaa isaaf deebii kennuu qabna. Jaalala waaqayyo inni gadi of deebisee akka namaatti of lakkaa'ee nutti hasaasee guyyaa guyyaadhaan sagalee isaa nutti dubbatee mucaa koo ilma koo ani sin jaaladha jedhu suni inni kuni sagaleen kuni jireenya keenya tuquu qaba. Jireenya kee tuquu qaba. Obboleessa koo jireenya kee tuquu qaba. Eeyyeen akka nama gatiin qabnetti of lakkooftee jiraata ta'uu danda'a. Dhiisi amma garuu waa tokkoon sin jedha. Waaqayyo siif gatii guddaa baaseera. Waaqayyo siif aarsaa guddaa si argachuudhaaf si barbaachuudhaaf ati Yaaqoob waan taateef si barbaachuudhaaf jedhee waaqummaa isaa dhiisee nama ta'ee gara lafa kana dhufe. Ati akka abdii kutattee jiraattuuf miti. Akka nama humna hin qabnetti akka of lakkooftuuf miti. Inni humna qabu suni humna si keessa kaa'ee akka ati biyya lafaa kana mo'attu akka injifattu kuni kaayyoo waaqayyooti. Ameen. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Sagalee waaqayyoo dubbatu ijoollee waaqayyoo kan waamamanii ulfinaafi. Isin kan waamamtan ulfinaafi. Mee ulfinaaf waamamedha mee? Mee sagaleen kun sirrii miti. Ulfinaaf waamamedha mee? Waaqayyo si jaallateetu ulfinaaf si waame. Waaqayyo si jaallateetu kabajaaf si waame. Ati tarii of tuffachuu dandeessa. Ati tarii iddoon ati ofiif kennitu xiqqaa ta'uu danda'a. Galgala kana siinan jedha waaqayyo kabajaaf si barbaada. Waaqayyo ulfinaaf si barbaada. Eeyyee lafa kanarratti jaalala waaqayyo kana sabni hin dhageenye hedduudha.
olla keenya keessatti magaala kana keessatti sille saboota kanaaf illee waaqayyo iyyen jaalala inni nuuf qabu sana nuus jaalala isaa deebisnee lafa kana biyya lafaa kana mo'ichaan injifannee humna waaqummaa isaa namoonni nurratti arguu qabu. Hojii keenyaan arguu qabu. Jireenya keenyaan arguu qabu. Tajaajila keenyaan arguu qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosin kana booda hin injifatta. Meenan injifadhe dhime. Maqaa Yesuus Kiristoosin mo'ichi siif haa ta'u. Eeyyeni kaleessa mo'ichatu wal'aansoo garagaraatu sidanqee mo'achuu dadhabde, humna dhabde, humna keetu laafe amma sinan jedha maqaa Yesuus Kiristoosin humna mo'achuu ittiin dandeessu galgala kana Waaqayyo siif haa kennu. Mee galgala kana Waaqayyo siif haa kennu. Mee Waaqayyo humna naaf kenne dhime. Maqaa Yesuus Kiristoos mee kadhannaa keessa ta'a. Hallelujah, 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 hallelujah. May all kane kadhanna.